Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii qubeen saayit turtii Jawaar Mohaammed gara miidiyaatti deebi'uun haala siyaasaa Itoophiyaa fi qabsoo Oromoo irratti xiinxala jajjaboo dhiyeessaa jira. Keessumaa sagantaa TikTok irratti dhiyeenya kana taasifameen Jawaar dhimmoota Wallaggaa, Faannoo TPLF, Eertiraa fi gara fuulduraatti Itoophiyaa irratti yaada ija uummataa banuu dhiyeesseera. Har'a Jawaar Mohaammed maal jedhe, biyyi kun gara eessaatti deemaa jirti? Xiinxala guutuu Jawaar viidiyoo isaa irratti dubbate walitti fiduun isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Jawaar akka jedhutti uummatni Oromoo yeroo ammaa bakka lamatti qoodameera. Gareen tokkoffaan murna xiqqoo aangoo fi qabeenya dhuunfatanidha. Murni kun maqaa Oromootiin saba Oromoo fi saboota biroo saamaa, ajjeesaa fi hiraarsisaa jiru. Jawaar murna kana internal maafiyaa keessoo jechuun waama. Gareen lammaffaan ammoo uummata bal'aa hiyyummaa, buqqa'insaa fi roorroo hammaataa keessa jirudha. Jawaar Mohaammed hoggansa Abiy Ahmed yoo xiinxalu, hoggantoonni amma jiran junior military officers muuxannoo waraana fuula duraa hin qabnedha. Kun immoo hoggansi isaanii humna yookaan force qofarratti akka hirkatu taasiseera jedha. Sirna paartii tokko EPRDF jechuusaati ture sana gara sirna nama tokkootti one man rule jijjiiruuf yaaliin godhamee biyyattii kiyyootti galcheera jedha. Kun ammoo ce'umsa gara anokraasiitti, sirna dimokiraasii fi abbaa irree gidduu jiru garuu tasgabbii hin qabne geessiseera jedha. Xiinxala Jawaar Mohaammed TikTok irratti dhiyeenya kana dhiyeesseen dhimmi cimdoo yookaan tactical alliance biyyattii kiyyootti galchuun isaa dhimma ijoodha jedha. Jawaar akka jedhutti waliigalteen bara 2018 gidduu Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqii uuman tarsiimoo dhaabbilee biyyaalessaa irratti utuu hin taane hariiroo dhuunfaa %% fi TPLF dhabamsiisuu irratti qofa kan hundaa'e waan ta'eef yeruma Pretoria irratti lolli dhaabbatu backfire godheera. Kunis biyyoota lammeen gidduutti wal shakkii guddaa uume. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti murnoota akka Somaaliyaa fi Gibxii waliin wal dhabdee keessa akka galtu gochuun ishee kallattii dippiloomaasiitiin qophaatti dhiiseera. Amma murna Abiy to'achuuf cimdoon ittisa haaraa Defensive Alliance gidduu Eertiraa, murna Faannoo fi TPLF gidduutti uumamaa jiraachuusaa Jawaar addeesseera. Gama biraatiin Jawaar ciminaa fi dadhabina Abiy Ahmed yoo xiinxalu, Abiy tooftaa siyaasa kanaan murnoota walitti buusuu fi barcuma irra turuu irratti dandeettii cimaa akka qabu ibsa. Haa ta'u malee Jawaar akka jedhutti hoggansi isaa sammuu waraanaa, militant maayindii fi muuxannoo hoggansa waraanaa fuula duraa dhabuun kan guutame waan ta'eef rakkoo biyyattii hunda humna waraanaatiin qofa furuuf yaala. Kun ammoo rakkoo caalaatti hammeessa. EPRDF paartii tokko ture sana haaromsachuu irraa gara sirna nama tokkootti one man rule ceesisuuf yaaluu isaa waliin wal makuun dhaabbilee biyyaalessaa diiguun biyyattii gara anokraasii yookaan sirna dimokiraasii fi abbaa irree gidduu jiru garuu tasgabbii hin qabnetti geesseera jechuudhaan Abiy komata. Jawaar akka ibsutti dhaabbanni amanummaa fi murnoota aangoorraa bu'aniif TPLF jechuusaati nageenya keessan ni eegamaa jedhanii amansiisuu reassurance jedha. Jawaar kennuu dhabuun biyyattii gara geengoo waraanaatti fufiinsa qabutti deebiseera jedha. Mootummaan amma humna qawwee irratti hirkachuu dhiisee murnoota hidhatan hunda jechuun waraana bilisummaa Oromoo, Faannoo fi TPLF akkasumas paartilee siyaasa hunda waliin inclusive national dialogue yookaan marii biyyaalessaa hunda galeessa yoo gochuu dhabe Itoophiyaan gara diigamiinsa guddaa fi qoqqoodama kutaalee biyyattii balkanization deemuun ishee hin oolu jechuun akeekkachiisa jabaa kenneera. Jawaar Mohaammed haala Itoophiyaa yoo xiinxalu biyyattiin geengoo waraanaa furmaata loltummaa hin qabne keessa galuu ishee addeesseera. Lola Wallaggaa irratti mootummaan humna qawwee qofaan moof yaaluun isaa uummata aarsuu bira darbee furmaata akka hin firne yoo ibsu, rakkoon Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromiyaa uume sanatu amma naannoo Amaaraatti murna Faannoo uumuusaa fakkeenya mootummaan murna tokko kaasee isa biraa rukutuun dhufe ta'uusaa addeessa. Gama biraatiin waliigalteen Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqii TPLF balleessuuf uuman cimdoo yeroo tactical alliance malee tarsiimoo
waaraa waan hin turreef ammaan tana wal shakkiin uumamee Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti kophaatti dhiisee jiraachuun isaa biyyattii balaarra buuseera jedhama. Gara fuulduraatti Itoophiyaan Abiyyi booda bakka hedduutti digamiinsa guddaa balkanaayizeeshin keessa akka hin galleef mootummaan marii biyyoolessaa hunda hammate gochuun dirqama akka ta'e Jawaar ammas akeekkachiiseera. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaada Jawaar Mohaammed dhimmoota Wallaggaa Faannoo fi Itoophiyaan Abiyyi booda irratti dhiyeesse kanaan maal barattan? Jawaar qabsoo Oromoo amma maafiyaa keessoo irratti xiyyeeffachuu qaba jechuunsaa dhugaa jiru calaqqisaa? Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. chaanaalii qubeen saayit yeroo hunda odeeffannoowwan madaalawaa fi xinxalaa gad fageenya isiniif dhiyeessa. Akka nu jajjabeessaniif laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Galatooma. Nagaan tura.